Seenaa kana dhagahuun iyyuu baay'ee nama jibbisiisa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Guyyaa irraa immoo seenaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisuu fi akka nama irratti maalirra akka geenyeerru sadarkaan cubbuu keenya guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa deemuun safuun ganama haadhaaf abbaa keenya maatii keenya irraatii baranne hagam akka cabee fi hagam akka cabsaa jirru kana gochuu keenyaatiin immoo dheekkamsi rabbii maatii keenya keessatti maaltu akka dhufaa jiru qophii kana keessatti qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Jechi kun mana adabaa yookiin immoo mana hidhaa keessaatii ba'e. Dubartii 5 waliin ciiseera yookiin immoo haadha manaa godheen waliin jiraadheera. Haa ta'uutii garuu akka ishee kan naaf ta'eeru tokkollee hin jiru. Kanaafin erga isheen gaa'ela dhaabbattee daa'imallee godhatteeti gaa'ela ishee diiksiseen deebiseen haadha manaa godhe jedha. Yeroo tokko jaalalleewwan lamaan gidduutii yookiin immoo haadha manaaf abbaa manaa gidduutii isheen wal qunnamtii saalaa irratti naaf hin taatu yookiin immoo inni wal qunnamtii saalaa irratti na hin gahu. Abalu garuu yeroo jaalallee waliif turre akka isaatti namni naa ta'eeru namni na gammachiiseeru hin jiru. Akka isheetti dubartiin naaf taateettu yookiin immoo na gammachiisteettu hin jiru. Jirtuun haasoo baratamaa dargaggoo yookiin immoo shamarran umurii waggaa 18 olirraatii dhagahamudha. Gaa'illi ulfina kan qabu kabajamaa rabbi duratti kan jaallatame dhalli namaas kana hundeeffachuuf nagaa tasgabbiidhaan gaa'ela dhaabbatee haga dhumaatti waliin jiraachuuf bu'aa bayii yookiin immoo qabsoo irraatii eegamu hundumaa kanfalee galma gahuuf gatii isarraatii eegamu hundumaa kennee fiixaan baachuuf ni yaala. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko kana gochuu keessatti isheen dubartiis ta'ee inni dhiiraa waan hin taane waan hin baasne waan ta'uumaan hin jaallanne waan ta'uumaan hin eeyyamne otuu waliin godhanii arguun yookiin immoo dhagahuun baratamaa dhufeera. Seenaan kun guutuun bu'uura isaarraatii ka'ee otoo hin taane dhuma yakka dalagame irratti mana murtiitti dhiyaatee murteen itti kennamee kan darbedha. Gama toora sooshaal miidiyaa irrattis qoodamee akkamitti kuni kana ta'uu danda'a jedhamuun hawaasni biyyaa guutuun safuu jedhee kan bira darbedha. Anis sa'aatii sanatti haaluma odeeffannoo mana murtii toora sooshaal miidiyaatiin qoodamaa tureen chaanalii kanarratti gabaaseera. Haa ta'uutii garuu dubbiin kan argine kan dhageenye qofaa hin turre. Tarii ni yaadattu yoo ta'e mata duree haatii fi abbaan daa'ima isaanii waggaa 9 ajjeesanii kan jedhuun ture. Akkamittiin haatii fi abbaan daa'ima isaanii ajjeesu jechuun hunduma keenyattiyyuu gaaffii nutti ta'e burqaa yookiin immoo hundee yaada sanaa otoo hin beekin haadhaa fi abbaa gochaa kana raawwatan irratti murteessinee yeroo ta'e ho'istuu sooshaal miidiyaa goonee bira dabarree turre. Har'a garuu guyyaa kaleessaa riyaakoo mana adabaa ture. Mana adabaa keessaa bahee yakkamaa kana ta'ii seenaa isaa qoodarraatii haala nu barsiisuu danda'uun anis isiniif qooduuf qophii kana qabadhee dhufeera. Haati manaaf abbaa manaan murteen irratti murtaa'e kuni jalqaba irratti kan baay'ee wal jaallatanii fi innis kabaja durbummaa ishee ganama dubartii kamiyyoo toon beekiin kan fudhate lamaan isaanii baay'ee wal jaarrachuu irra darbee gaa'elaafillee akka of qopheessuuf yaadaa turan namni kun ni taphata. Itti fufuun garuu fedhiin jaalala yookiin immoo gaa'ela waliin ijaarrachuu isaanii maatii haadha manaa biratti jaalatamaa barbaadamaa waan hin turreef maatiin ishee nama kana jalaatii addaan kutuuf dhiira gara biraatti intala isaanii ni heerumsiifatu. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi jaallate yookiin immoo abbaa manaan adabame kuni dubartii kanarraatii abdii waan hin kutanneef bakka isheen galte hundumaatti barbaadee jaalala isaa ibsachuun
dhoksaan yookiin immoo icciitiidhaan ishiin otoo gaa'ela keessa jiru innis gaa'ela gara biraa dhaabbatee otoo jiru wal argachaa waliin ta'aa turanii. Kana keessatti turtii gaa'ela nama biraa waliin ijaarratteen dubartiin kun daa'ima intala dubaraa tokko godhatteetti. Inni garuu gaa'ela yeroo garaa garaatti ijaarrate keessatti ijoollee gara biraallee hedduu horateera. Maarreegaa icciitii kana hundumaa abbaan manaan dubartii kana fuudhee jiraatu daa'imas irraatii godhatee gonkumaayyuu gurrisaa hin beeku. Haa ta'uutii garuu gaa'ela diiguun nama barbaadeef baay'ee salphaa waan ta'eef yerootii gara yerootti baay'ee walitti bu'u nagaasiin kennituufi. Dhumarratti nama maatiin ishee jaallatanii fi waliin gaa'ela ijaarratte irraatii dubartiin kun adda baatee yeroo gabaabaa keessatti jaalallee ishee ganamaa kana waliin gaa'ela dhaabbattee waliin jiraachuu eegalte. Sana qofaa otoo hin taane qabeenya abbaan manaa ishee waliin horattes addaan qooddatte. Dhumarratti manni murtiin yeroo sanatti daa'imni dhalattee waggaa 7 waan hin dabarreef haadha bira akka jiraattu murteesseefi. Haatis daa'ima ishee kana baay'ee jaallatti. Haadha ta'ee dhalasaa namni jibbu dachee kanarra waan hin jirreef jechuudha. Amma ammatti gaa'ela diiguun hedduu keenyaaf salphaa laayyoo wanta akka safuutti hin ilaalamne ta'ee waan mul'ateeruuf gurra keenyarraatii fagaatee hin jiru. Haa ta'uutii garuu faayidaan gaa'ela diiguu maalidha yoo jenne seenaa kana keessatti sirriitti arganna. Haati manaaf abbaa manaa kun gaa'ela isaanii turtii gaa'ela gara biraa booddee waliin ijaarratanii waliin jiraachuu eegalanii. Egaan baay'ee waan wal jaallataniif waliifis waan galaniif kallacha haalli jireenya saalqunnamtii isaanii foddaa televezyiiniitiin fiilmii saalqunnamtii banuun halkan guyyaa otoo hin jedhiin wanta achirratti argan hundumaa kooppii gochuun walirratti dalaguu ture. Nama tokko tokkoof walqunnamtiidhaan walii galuu jechuun edaa safuu hawaasaa kan rabbi hin jaallannillee waliin dalaguutiin walii galuu jechuudha. Gochaa kana daa'imni xiqqaan mana keessatti argitu kun ijaan argitee gurraanis dhagahaa ollaa fi firoottan beektutti afaan isheef galuutiin haasa'uun eegalti. Haa ta'uutii garuu daa'ima ijoollee waan taateef arraba isheerraa jecha ba'u dhiisi jechuun afaan irratti cufu malee namni amanee harkaatii fudhatu hin jiru. Haati manaan abbaa manaa ishee kana gammachiisuuf karaa uumaan eeyyame qofa otoo hin taane karaa bobbaan xuraa'aan qaama keenya keessaatii gadi ba'u saalqunnamtiifillee fayyadamuun waliin dhaabbatu. Kana waliin ciisu jechuun kabaja kennuufiidha. Fiilmiiwwan akkanaarratti kanneen raawwataman yeroo hundaa koppii gochuun waliin ciisu. Kana qofaa miti. Abbaan manaan akka haati manaan lakki hin jenneef sammuu ishee jimaa, tamboo fi shiishaa wantoota cubbuu nama dagachiisuu danda'an haadha manaaf fiduun haadha manaaf kennuun akka barbaadan waliin ta'u. Yeroodhaa gara yerootti haati manaan sammuu ishee dagachaa dhufte. Wallaalaa jechuudha. Kan nama ajaa'ibu hawaasni tokko jimaa fi tamboo kan fayyadamu yoo ta'e umuriiwwan jireenyaa walakkaatii booddee jechuun waggaa 35 haga 40 booda sammuun isaa gara maraatummaa yookiin immoo of wallaalaa yookiin immoo jaanja'aa ta'uu ni jalqaba. Dubartii kanarratti illee kan mul'ate gochaama kanaam. Haati manaan wallaalaa dhufte. Abbaan manaanis haadha manaasaa wallaalte kana mucayyoo abbaa buddeenaa ta'uu fi kana biratti illee akka barbaade godhee isheetti taphachaa ture. Jaalalli yookiin immoo gaa'illi nama tokko tokkoof kanadha. Gochaa kana yeroo isheen argitetti haati manaanis abbaa manaanis daa'ima isaanii kana akka maleetti nareebu. Dubbattee jennaan si ajjeesna jechuunis ishee doorsisu. Mucayyoon kunis wanta argite wanta dhageesse kana ollaatti ni haasofti. Yaanni mana murtiitti dhiyaatee haati manaaf abbaan manaan kun ittiin himatamanii dhumarratti yakkamtoota ta'uun isaanii irratti murtaa'es reebichaan daa'ima isaanii ajjeesanii kan jedhudha. Haa ta'uutii garuu ollaan
namni naannoo jiru wanti kuni ta'uu ni shakkaam. Sababiin isaa immoo wanta dabalataa gurraatiillee ni qabaam. Hundaafuu abbaan buddeenaa gochaa akkanaan raawwadhe jedhee afaan isaatiin hin dubbatu mitiire, kan ammoo kan namni naannoo isaa ollaan irratti odeessu hiriyaan kiyya kuni mana dabaa keessaa dhaga'eedhaam. Mucayyoon duute kuni abbaan manaan yeroo booddee umriin ishee jabaachaa yeroo dhufu miira godhachaa fi dhufee karaa hin eeyyamamne karaa hin barbaachisne kana mucaa kana waliin ciisuun lubbuun mucaa kanaa akka bahedhaam. Ollaan kan shakku kan sammuu yaada isaa keessa jiru dhugaan qulqulluu yakkaa garuu yeroo hundumaayyuu Rabbi dura waan jiruuf kuni dhugaadha kuni sobadha jechuuf murteessuu hin dandeenyu. Haa ta'uutii garuu seenaa gochaa yakkaa badii fuula waaqaa fi fuula dhala namaa fuulduratti kan hin jaallatamne kana keessatti waa hedduu barannam. Abbaan manaan fedhiin inni barbaadu karaa uumaan hin eeyyamnedha yoo ta'e, dubartiin yookiin immoo haati manaan tole jettee waanuma hunda inni gaafate guutuu otoo hin taane lakki kun yeroo ta'u aneessatti iyyuu hin dhageenye. Gaa'elli keenyi akka kabajamu yoo barbaadde arraba keen kanaan booddee jecha kana natti hin dubbatiin jechuu qabdi. Kanaan ala yoo ta'e garuu hanga deemanii dhala ofii nyaatanitti cubbuun kun nama geessisuu ni danda'a. Bara kana keessa sadoomummaan hedduu babal'ateera. Gidduuma kanallee wanti argitan wanti dhageessan toora sooshaal miidiyaa irratti ni jira. Haa ta'uutii garuu namoonni gochaawwan kanarratti bobba'an baay'achuu isaanii irraatii kan ka'e waa'ee mirga isaaniitii falmachuu jalqabaniiru. Seera biyya kanaa keessattis gochaan kun baratamaa waan hin taaneef yakki dhimma kana jabeessee muramee hin jiru. Haa ta'uutii garuu cubbuun kun ilmaan karaatti akka isaan hafan kan taasisu, sammuu maraachee bakkee keessatti kan hambisu, yaada nagaa hin qabne sammuu keenya keessatti akka oomishamu kan taasisu safuu guddaadha. Kana keessatti kan baay'ee nama gaddisiisu immoo dubartiifis ta'e dhalaaf gochaa kana keessatti guyyaa tokkoof illee kufnaan deebisanii ka'uun gonkumaa hin yaadamu jechuun ni danda'ama. Sababiin isaa immoo hojiin kun hojii hafuura hamaa seexana waliin kan wal qabate, kan seexanni jaallatu sanaan booddee miira uumamaan argamu balleesse miira kanaan qofaan gammachuun argamu akka danda'u itti mul'isee bara jireenya isaanii guutuu namoonni kana jalqaban cubbuu keessatti akka jiraatan ofirrallee darbanii namoota biraa akka faalan gochaa isaan kakaasudha. Yaa obboloota koo wanti haasaa oole kuni murraafillee ulfaataa qalbii namaallee akka inni jeequ nan beekam. Haa ta'uutii garuu addunyaa madhugaa har'a nuti keessa jirrudha. Bara kana keessa sodaa waaqaa kan hin qabne gaa'ilaaf miti jaalalaafuu otoo miila keenya waliin dhaabbachuu baanne baay'ee bareedaadha. Kanaan ala garuu bakka mucucaannetti cubbuun qilleensarra naanna'aa jiru kuni guyyaa tokko nu kuffisee nutis bakka of arguu hin dandeenyetti of arguu dandeenya. Dur dubartiitu of eegaa, dubartiitu ni godeedama jedhamee sodaatama. Har'a garuu dhiirrillee of sodaachaa jiraachaa jira. Sababiin isaa immoo seexanni gochaa isaa kanaatiif loltoota hedduu hawaasa keessatti ergeera. Kanarraa Rabbi hunduma keenya haa eegu. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. biraa booddee waliin ijaarratanii waliin jiraachuu eegalanii. Egaan baay'ee waan wal jaallataniif waliifis waan galaniif kallacha haalli jireenya saalqunnamtii isaanii foddaa televizyiniitiin fiilmii saalqunnamtii banuun halkan guyyaa otoo hin jedhiin wanta achirratti argan hundumaa kooppii gochuun walirratti dalaguu ture. Nama tokko tokkoof walqunnamtiidhaan walii galuu jechuun edaa safuu hawaasaa kan Rabbi hin jaallannillee waliin dalaguutiin walii galuu jechuudha. Gochaa kana daa'imni xiqqaan mana keessatti argitu kuni ijaan argitee gurraanis dhagahaa ollaa fi firoottan beektutti afaan isheef galuutiin haasa'uun eegalti. Haa ta'uutii garuu daa'ima ijoollee waan taateef arraba isheerraa jecha ba'u dhiisi jechuun afaan irratti cufu malee namni
amanee harkaatii fudhatu hin jiru. Haati manaan abbaa manaa ishee kana gammachiisuuf karaa uumaan eeyyame qofa otoo hin taane karaa bobbaan xuraa'aan qaama keenya keessaatii gadi ba'u saalqunnamtiif illee fayyadamuun waliin dhaabbatu. Kana waliin ciisu jechuun kabaja kennuufiidha. Fiilmiiwwan akkanaa irratti kanneen raawwataman yeroo hundaa koppii gochuun waliin ciisu. Kana qofaa miti. Abbaan manaan akka haati manaan lakki hin jenneef sammuu ishee jimaa, tamboo fi shiishaa wantoota cubbuu nama dagachiisuu danda'an haadha manaaf fiduun, haadha manaaf kennuun akka barbaadan waliin ta'u. Yeroodhaa gara yerootti haati manaan sammuu ishee dagachaa dhufte. Wallaalaa jechuudha. Kan nama ajaa'ibu hawaasni tokko jimaa fi tamboo kan fayyadamu yoo ta'e umuriiwwan jireenyaa walakkaatii booddee jechuun waggaa 35 haga 40 booda sammuun isaa gara maraatummaa yookiin immoo of wallaalaa yookiin immoo jaanja'aa ta'uu ni jalqaba. Dubartii kanarratti illee kan mul'ate gochaama kanaam. Haati manaan wallaalaa dhufte. Abbaan manaanis haadha manaasaa wallaalte kana mucayyoo abbaa buddeenaa ta'uu fi kana biratti illee akka barbaade godhee ishee taphachaa ture. Jaalalli yookiin immoo gaa'illi nama tokkoof kanadha. Gochaa kana yeroo isheen argitetti haati manaanis abbaa manaanis daa'ima isaanii kana akka maleetti nareebu. Dubbattee jennaan si ajjeesna jechuunis ishee doorsisu. Mucayyoon kunis wanta argite wanta dhageesse kana ollaatti ni haasofti. Yaanni mana murtiitti dhiyaatee haati manaaf abbaan manaan kuni ittiin himatamanii dhumarratti yakkamtoota ta'uun isaanii irratti murtaa'es reebichaan daa'ima isaanii ajjeesanii kan jedhudha. Haa ta'utii garuu ollaan namni naannoo jiru wanti kuni ta'uu ni shakka. Sababiin isaa immoo wanta dabalataa gurraatii illee ni qaba. Hundaafuu abbaan buddeenaa gochaa akkanaan raawwadhe jedhee afaan isaatiin hin dubbatu mitiire. Kan ammoo kan namni naannoo isaa ollaan irratti odeessu hiriyaan kiyya kuni mana dabaa keessaa dhaga'edha. Mucayyoon duute kuni abbaan manaan yeroo booddee umuriin ishee jabaachaa yeroo dhufu miira godhachaa fi dhufee karaa hin eeyyamamne karaa hin barbaachisne kana mucaa kana waliin ciisuun lubbuun mucaa kanaa akka bahedha. Ollaan kan shakku kan sammuu yaada isaa keessa jiru. Dhugaan qulqulluu yakkaa garuu yeroo hundumaayyuu Rabbi dura waan jiruuf kuni dhugaadha kuni sobadha jechuuf murteessuu hin dandeenyu. Haa ta'uutii garuu seenaa gochaa yakkaa badii fuula waaqaa fi fuula dhala namaa fuulduratti kan hin jaallatamne kana keessatti waa hedduu baranna. Abbaan manaan fedhiin inni barbaadu karaa uumaan hin eeyyamnedha yoo ta'e dubartiin yookiin immoo haati manaan tole jettee waanuma hunda inni gaafate guutuu otoo hin taane lakki kun yeroo ta'u aneessatti iyyuu hin dhageenye. Gaa'elli keenyi akka kabajamu yoo barbaadde arraba keen kanaan booddee jecha kana natti hin dubbatiin jechuu qabdi. Kanaan ala yoo ta'e garuu hanga deemanii dhala ofii nyaatanitti cubbuun kun nama geessisuu ni danda'a. Bara kana keessa sadoomummaan hedduu babal'ateera. Gidduuma kanallee wanti argitan wanti dhageessan toora sooshaal miidiyaa irratti ni jira. Haa ta'uutii garuu namoonni gochaawwan kanarratti bobba'an baay'achuu isaanii irraatii kan ka'e waa'ee mirga isaaniitii falmachuu jalqabaniiru. Seera biyya kanaa keessattis gochaan kun baratamaa waan hin taaneef yakki dhimma kana jabeessee muramee hin jiru. Haa ta'uutii garuu cubbuun kun ilmaan karaatti akka isaan hafan kan taasisu sammuu maraachee bakkee keessatti kan hambisu yaada nagaa hin qabne sammuu keenya keessatti akka oomishamu kan taasisu safuu guddaadha. Kana keessatti kan baay'ee nama gaddisiisu immoo dubartiifis ta'e dhalaaf gochaa kana keessatti guyyaa tokkoof illee kufnaan deebisanii ka'uun gonkumaa hin yaadamu jechuun ni danda'ama. Sababiin isaa immoo hojiin kun hojii hafuura hamaa seexana waliin kan wal qabate kan seexanni jaallatu sanaan booddee miira uumamaan argamu balleessa. Miira kanaan qofaan gammachuun argamu akka danda'u itti mul'isee bara jireenya isaanii guutuu namoonni kana jalqaban cubbuu keessatti akka jiraatan ofirrallee darbanii namoota biraa akka faalan gochaa isaan kakaasudha.
yaa obboloota koo wanti haasaa oole kuni murraafillee ulfaataa qalbii namaallee akka inni jeequ nan beekam. haa ta'uutii garuu addunyaa madhugaa har'a nuti keessa jirrudha. bara kana keessa sodaa waaqaa kan hin qabne gaa'ilaaf miti jaalalaafuu otoo miila keenya waliin dhaabbachuu baanne baay'ee bareedaadha. kanaan ala garuu bakka mucucaannetti cubbuun qilleensarra naanna'aa jiru kuni guyyaa tokko nu kuffisee nutis bakka of arguu hin dandeenyetti of arguu dandeenya. dur dubartiitu of eegaa dubartiitu ni godeedama jedhamee sodaatama. har'a garuu dhiirrillee of sodaachaa jiraachaa jira. sababiin isaa immoo seexanni gochaasaa kanaatiif loltoota hedduu hawaasa keessatti ergeera. kanarraa rabbi hunduma keenya haa eegu. ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.